Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya akkam nagaa fayyaadha. Asumaan YouTube keenya subscribe, like, share, comment hin raamatina. Anatti aansuudhaan gaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya mee waa'ee mootummaa Itoophiyaadhaan akkamitti haalaallu. Mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo gabaabduu booda hotee jira. Hofeeti jiraas. Maaliif jennaan bulchiinsi hanga inni amma dura biyya bulchaa jiru waggaan lamaa fi yoonni hanga dabran kun kana keessatti mootummaan kun waan manaamaa jiru na fakkaata. Namni manaama arku yeroo zaahirabbee baarageen lafaa haa yoo arma ammatti hidhamuun mootummaan Itoophiyaadhaa baaraguudha. Qabsoo Oromoodhaa tiif ciminsa tahaa jeetiin abdan. Maaliif jennaan bilisummaan aannanii nama beekuu dhuga. Ha bilisummaan beeyin immoo bira taa'ee mugaa waan jaaniif jecha Jawaar jechuun maal jechuudha? Jawaar jechuun maal jechuudha? Jawaar jechuun goota jechuudha. Namni goota hoggaa sodaatu akkam taanee isinuu ni beeytan ka'a. Kanaafuu jabaadhaadhaan jedhan obboleeyyan kiyyaan. Kanatti aansuudhaan obboleeyyan keenya dila tokkootu biyya Suudii Arabiyaa keessatti miidhaa hamtuun isaan sanirra gahaa jirti. Mana hidhaa keessatti jechuu kiyya. Warreen mana hidhaa keessatti miidhamu jiru kana Rabbiin Gafuurur Rahiim du'aa godhaaf Rabbi nagaan kara biyya teenya haa galchu jaala. Silaa har'aan tana mootummaa bareedaa qabaanne namoonni mana hidhaa keessa jiru kun turte furmaata harkate. Hai. Sababaatu koronaadha malee dubbiin sababa koronaati miti. Qabsoon yoo hammaatte ana liqimsitii. Namni yoo biyya akkana akka qabame kana yoo galee ana maraachaa jeeti mootummaan maraataan dhamoo jira. Kanaafuu gaa maraataadhaa wajjin waan hin maraanneef jecha nuti maal ta'uu qabna? Wanni nuti ta'uu qabnu jabaachuu qabsoodhaaf ifkannuu qabsoof wareeguu danda'uudha jechuudha. Anamaan wal qabatee obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaallatamoo wanni biraatis ni jirti. Maali? Gootonni Oromoodhaa kan isaan dura wal lolanii jiranii jaanii dhaadachaa turan har'aan tana as bahaniiti walitti dachaanii raabaadorii eegalanii jechuudha. Raabaadorii bultu akkasiin isaan beeknaa galatomaa.